Jirra jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App akkaataa Facebookii lookii tahee itti banan gaaffii namoonni baay'een keessaan gaafataa jiran tokko akkasuma Facebookiin namoota baay'ees cufamaa jira. Kanaafuu yeroo Facebookiin keessan akkasitti lookii tahee haala kamiin akka itti sirreessinu viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Yeroo isin Facebookii keessanirra seentan isiniif hin banu akkas isiniin jedha Facebookiin kee cufameera waan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu haala salphaa taheen banuu dandeenya deebifnee get started ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemnee yeroo inni Facebookiin kee qollofamee jira cufamee jira jedhee haala kanaan nuu fidu get started ka jedhu ka jala jiru kana tuquudhaan gara fuula duraa deemuudhaan eenyummaa keenya mirkaneessinaa jechuudha. Yeroo fuula kanarra dhufne haala kanaan how to unlock your account akkaataa accountii kee itti bantu confirm that this is your account eenyummaa kee nu mirkaneessi Facebook accountiin kee kun kan kee ta'uu isaa nu mirkaneessi jedha. Steepii 3 kenna yeroo baay'ee steepii 3 kana keessa dabarfannee sirreessuu qabna. Next tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu confirm that this is your account accounting kan kee kun kee ta'uu isaa nu mirkaneessi akka abbaan accountii kun si tahee mirkaneessuu qabnaa jedha. Jala isaatti confirm your identity eenyummaa kee mirkaneessinuun jedha. Irra tuqnee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Yeroo nuti gara fuula duraa deemne email accountii itti galchinuun jedha. Steepii tokkoffaa emailii itti galchinuun jedha. Recovery akkaataa itti gootu achirraan emailii si ergina waan ta'eef. Steepii lammaffaan ID post gootaa jedha. Garuu Facebookii nama baay'ee irratti waan adda addaa erguu isaatu mala. Approve your login on other phone waan jedhu ni fida. Akkasuma koodii si erginas wanni jedhu jira. Filannoo san keessa ka barbaadan filattanii seentu waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Akkaataan inni itti fiduu jechuudha. Yeroo baay'ee kan inni look ta'u yeroo bilbila haaraarratti fayyadamtan yookaan immoo loogaawutii yeroo baay'ee sitan yeroo isin shakkee yoo paaswordii faa dagattanii irra deddeebitan akkas godha. Kanaafuu upload ID filattu yookaan immoo bilbila duraan fayyadamaa jirtanirra jalqaba sirreessitu jechuudha. Haa ta'u malee next tuquudhaan emailii keessan itti galchuun dirqama. Emailii yeroo galchitan dogoggora uumtu namoonni baay'een jechuudha. Steepii tokkoffaa irratti emailii galchinuun jedha. Steepii lammaffaa irratti upload ID kan kee yookaan eenyummaa waraqaa eenyummaa keetii itti galchi jedha. Next tuquudhaan gara fuula duraa deemne sanduuqa emailii irratti emailii lachuu wal fakkaataa galchuudha kan nuti qabnu. Keessattuu emailii Facebookii keenyaa ta'uu qaba. Yoo dhabames emailii biraa galchitanis rakkina hin qabu jechuudha. Sanduuqa nuuf kenname kana irratti inni jalqabaa email address jedha. Emailii Facebookii keenyaa yoo qabaanne itti galchina. Yoo dhabne yoo emailii numa biraa itti galchina. Isa lammaffaa irratti sanduuqa lammaffaa irratti emailii numa gubbaadhaan wal fakkaatu lachuu wal fakkeessine itti galchina. Confirm jedha waan ta'eef inni jalaa jechuudha. Kanaafuu lachuu irrattu emailii wal fakkaataa galchinaa jechuudha. Galchuudhaan next tuqannee gara fuula duraa adeemna. Next tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Fuula kana irratti upload ID dha inni jalqaba upload goonaa jechuudha. Yookaan immoo yeroo isin emailii galchitanii kaatan yoo lakkoofsi bilbilaa keessa register ta'ee jiraate koodii isinii erga. Kana jechuun koodiinuma sana itti galchitanii banattu jechuudha. Yoo akkas ta'e garuu next tuquudhaan ID filattanii ID keessan itti galchuu. Choose the type of ID to upload. ID yookaan immoo waraqaa eenyummaa ka barbaaddu filadhu nuun jedha. Show more ka jedhu tuquudhaan waraqaa eenyummaa ayinataa hedduudhaan jira. Feenu paaspoortii, feenu manjaa fiqaadii, feenu waraqaa jireenyaa biyya jiraataa jiru waan barbaanne itti galchinaa jechuudha. Paaspoortii barbaannaan kanuma jalqabaa filattu. Suuraa paaspoortii keetii kaasinuu jira. Suuraa sana kaafnee itti ergina. Sa'aatii 24 keessatti straight nuu banaa jechuudha. Baay'ee salphaadha steepiin isaa. Yeroo tokko tokko immoo koomentii dhiheenya barreessite nuu himi jedha. Koomentiinuma sana filannaan qofa nuu bana steepii kana erga dhufnee booda. Kanaafuu as keessaa waan barbaaddan waraqaa eenyummaa ka qabdan filattanii irra galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortii filattu taanaan paaspoortii filachuu. Waraqaa eenyummaa barbaaddan ka qabdan filachuu. Sanaan booda erga tokko filattanii booda next gootu jechuudha. Amma paaspoortii filadhe next tuqa. Yeroo next tuqee gara fuula duraa dhaqee get start naan jira. Get start tuquudhaan suuraa waraqaa eenyummaa kiyya sana kaaseen itti ergaa jechuudha. Nama garii gara kana hin fidu achumatti koodii erguudhaan Facebookii cufame sana nuuf banaa jechuudha. As dhufnaan garuu paaspoortii yookaan immoo waan qabnu waraqaa eenyummaa keenyaa waan qabnu filachuudhaan get started tuqna sanaan booda bakka suuraa kaasan nuu fidaa jechuudha. Sirriitti paaspoortii keenya sanduuqa nuu kenname keessa galchuudhaan
waraqaa eenyummaa keenya ifa gahaadhaan kan maqaan sirriitti mul'atu finnee itti galchinaa jechuudha. Align your ID within the frame. Frame kana keessa galchuudhaan suuraa kaasii jedha. Asii suuraa kaafnee itti ergina sa'aatii 24 keessatti nu sirreessaa jechuudha. So filannoon achitti fidu waan adda addaati. Yoo bilbila duraanii irraa sirreessi jedhe bilbila duraanii irraa sirreessu yookaan immoo koomentii dhumarra barreessitan sirriitti itti himu yookaan immoo koodii yoo isinii ergate koodii itti galchu yoo ID ta'e immoo ID itti galchitanii salphaatti sirreeffattu jechuudha. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.